Yoo yaa harka fuune jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtitti duutu deebi'ee dhufeen jiraan obboleettiin keessan hawwiini akkam fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattu galata waaqayyoon nagaa kooti nageenyi koo badhaadhaan isiniin jedha nagaan keessan irraa akka ta'e abdifamantii guutuun qaba waaqayyo eebbifamu sana gaanuu kennee qaniidhuma qaniitti wanti dhaga'amu haaraadha. haa ta'uyyuu malee kan dhageenyutti liyyitti kan jedhe wayii waan barumsallee irraa baratamudha. Innis mucaa lammii Naayijeeriyaa mucaa dhiiraa tokko jaalallee isaa gammachiisuudhaaf jedhee kalee ofii gurguree iPhoneii Pro Max 14 kan biteefidha jechuudha. mucaa kanarraa wanti nu barachuu dandeenyu jaalalli maal akka ta'e jechuudha. An akka yaada kootti kalee ofii baasanii kennuun yoo waan akka du'aa waan akkasii ta'e amma jaalalleen isaa sun kalee hin qabdu taate dhuguma tokko kennuufi hin danda'a maaliif waan jaallatuuf du'uusi waan hin jaallanneefidha jechuudha. Kanarraa kan hafee qodaa meeshaalee ofii kootii barbaade nama na jaallatu tokkooni kana naa godhi qaama keerraa tokko hirruu godhi hin jedhu an akka kootii maaliif jaalalli birriidhaan hin bitamu waan ta'eedhaaf mucayyoonis akka yaada kootii nama garramte jechuudha. Maaliif jaalalli qulqulluudha birrii ilaalame yookaan immoo bareedinaa ilaalame walitti dhufama osoo hin taane jaalalli kennaa rabbiiti rabbiin birrii rabbitu kenne rabbitu jaalala waan ta'eedhaaf jaalalli akkanumaan tola malee birriidhaan wal bituu yookaan immoo maalin beeka garuu addunyaa kanarratti immoo yeroo arginu baay'ee tokko waan nama jibbisiisudha. Amma mucichi jechuudha sababii jaallatuuf niyyaasii yookaan immoo yaadasii hirrisuu waan hin barbaanneef kalee ofii gurguree isa siin barbaadde sana godheefi jira jechuudha. Garuu immoo mucaa kanarra gara fuulduraatti rakkoon irra ga'u baay'eetu jira. Maaliif tokko hojii baay'ee hojjechuu hin danda'u umurii dheeraallee jiraachuu dhiisuu danda'a dafee dadhabuu danda'a. Kanaafiyyuu I don't know akkamitti mucayyoon isa jaallatte suni akkamitti akka isarraa iPhone filatte hin beekne jaalala dhugaas natti hin fakkaanne kun maaliif jaalalli farankaadhaan yookaan immoo sababii iPhone sababii makiinaa walii bitaniif jaalala dhugaa walii laachuun gonkumaa hin danda'amu. Jaalalli tola waliif laatamaa jechuudha. Onneen tola wal jaallatti malee birrii sababii nam tokko birrii miiliyoonarii miti biiliyoonarii yoo ta'e jechuudha. Jaalalli gidduu namaa yoo hin jiraanne ta'e faayidaatti hin qabu jechuudha. Maaliif wanti amma argamu kuni birrii namatti argate malee inni nama hin argate. Kanaafiyyuu hin dhufaa hin bade gaafa inni bade jaalala dhugaa waan hin taaneef bor diigamuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu jaalala jechuun tola jaalala jechuun waaqayyoodha. Waaqayyoon biraa kenname tola wal jaallachuudha laphee qulqulluudhaan malee kana sababii dhiirri tokko waan tokko uffata yookiin warqii yookiin makiinaa naaf bitee isa jaalladheera jechuu hin danda'u akka goote. Isin maal jettu akka keessanitti kanan taqabbaltan malee abdifamantii hin qaba. Maaliif daa'imni xixiqqishuun iyyuu hin beeku jechuudha. Kana amma mucaan suni raawwateera saba keenyaaf wanti barumsa ta'u jira. Tokko miidiyaa kanarratti wanti nu dhagaa deemnu haaraadha waan ta'eedhaaf kan haati manaa abbaa manaa ajjeesan jiru kan abbaan manaa immoo haadha warraa isaa ajjeesuutu jira jechuudha. Kanarraa maal barannaa jaalalli maal akka ta'e amma mucaan kalee isaa kennee haadha manaa isaatii yookaan hiriyaa isaatii jechuudha. Haadha manaa yoo taate hin beekoni sababii laphee qulqulluudhaan onnee qulqulluudhaan wal jaallateef kalee ofii sanarraa mucayyoo waan mararfateef kalee ofii gurguree waan isiin feete sana biteefiifi jechuudha. Mucayyoon immoo an akka kootti akka yaada kootti farankaa jaallattuudha yookaan immoo nama dhibalagge
qabeenya isaa yookaan immoo waan irraa barbaadde sana iPhone dhimma sana irraa barbaadde waan isa jaallatte natti fakkaata malee jaalallichi zalaaqeetaa yookaan immoo itti fufee yeroo dheeraa wajjin jiraatan jedhee hin yaadu. Inni jaalala qulqulluu qabaatuuf laphee qulqulluudhaan si jaallatu iyyuu isheen hin jaallanne maaliif argiidhuma iPhone Pro 14 sana naaf bitii kalee kee gurguri. Jetteeni yookaan immoo inni birrii dhabe kalee ofii gurgure isii gammachiisuudhaaf isii dhabuu waan hin barbaanneef kana godhe jechuudha. Mucaa sanarraa jaalala dhugaa isheedhaaf qabaachuu hubanna. Garuu mucattii sanarraa kan nuti hubannu farankaa jaallachuu isii jechuudha. Isiin isatti fayyadamuuf malee jaalala dhugaa jaallattee mucaa kanatti heerumuuf hin jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu nu shamarraanii maaliif jaalalli waaqayyoon biraa jaalalli tola jaalalli waaqayyoodha kennaa waaqayyooti nama jaallattan tokko yeroo onni qulqulluudhaan jaallattanu yookaan bifasaa yookaan uffatasaa yookaan qumatiisaa yookaan immoo waan tokkoon isa madaaltanii isa jaallattu osoo hin taane muluudhuma maannatiisaa wajjin maalummaa isaatii wajjin jaallattu jechuudha. Gonkumayyuu yoo nam tokko jaallattanii irrisaa yookaan dhabiinsisaa yookaan fokkachuun isaa isinitti mul'atu jaalalli dhugaa sin qabeera taanaan. Isa kana namoonni jedhee abdiifamantiin qaba. Jaalalli jaamaadha waan ta'eedhaaf bakka gara ittiin nama qabu hin beektanuu sila yookaan inni bareedeef yookaan immoo qabeenya qabaatee osoo hin taane onni qulqulluudhaan nam tokko yeroo jaallattanu gonkumaa mikanaatuma tokko malee jechuudha. Jaalalli kan isin qabu kanaafiyyuu maal jechuu barbaadeetanii qabeenya bor argamu baduu kanaaf jaalala isa hin banne waliin madaalinaa jechuun jaalladha. Nama kamiyyuu shamarraa taatanii dhiira taatanii jaalalli tola wal jaalladha malee farankaadhaan hin madaalamu. Jaalalli qodaa bita malee meeshaalee bita malee jaalala bituu hin danda'u. Jaalalli hin bitamu. Kennaa waaqayyooti tola nuuf kenname tola waliif kennina. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyya namicha kanarraa kan nuti barannu onnee qulqulluudhaan ishee jaallatee isheen gaafatte sana guutuufiidhaaf waan hin qabneef kalee ofii gurgureef jechuudha. Maaliif onnee qulqulluudhaan waan isii jaallatuuf jechuudha. Ani onnee kalee keessan gurguraa nama jaallattanuuf jechuu koo miti. Yoo du'a ta'een alatti yoo du'a ta'e yoo dhukkubfate yoo kaleen giddii barbaachisa ta'e kennuufin obboleessa ofiitii maatii ofiitii kennuun hin jiru. Anama akka gootti rabbiin godhini maatii koo keessaa nam tokko waan akkasii hin barbaachisa taanaan nan kennaafiifi maaliif isaan dhabuu waan hin barbaanneedha. Anaafiyyuu kanaan alatti immoo sababiin jaalladhuuf qaama korraa tokko hirrisee godhaa fedhe sin gorson. Innaa warri niitii keessan tuffattan yookaan immoo warri ajjeeftan warri irmijaa hamaa irratti fudhattanu take care isiniin jedhaa of eeggadhaa of eeggannoo godhaa. Mucaa kanarraa waan danuu barattuun isiniin jedhee dhiifamantiin qaba. Gariin kukkutee shinti beetiitti iyyuu naquu deemareera. Ati warraas ajjeeftee abbaa manaa ofii garaa jabaatti ajjeessuu jammarteetti. Waaqayyo araaraa buusu jechuun jaalladha. Namicha kanarraa waan danuu barattu. Kanaafiyyuu jennaan jaalala jechuun tola malee birriidhaan miti. Tola waaqayyo nuuf kenne tola wal jaallannaa tola waliif kennina malee jaalala maallaqaan hin bitamu. Jaalalli bareedinaan waliin madaalamu, jaalalli qumatiidhaan waliin madaalamu, jaalalli akkanumaan. Kanaafiyyuu akkanumaan wal jaalladha. Warri jaalala sobaatiin asiif achi fiigaa jirtanus deebi'aan isiniin jedha. Tole dhumni isaa badiinsa malee milkaa'insa mitiin isiniin jedha. Shamarraa ta'es dhiiras isiniin jedha. Isinirra beekee osoo hin taane baay'ee tokko waan nagarramiidhaaf viidiyoo kana waanutti jira. Waa'ee jaalalaa bal'inumaan
فيديو تانوتي ولين دبنا جاللي مالك كذا أكن دبستي وان توكو كانوا بدتي سني في سون جالن سنجر أو تلتوتكية نجافة ينافتان سنجر أمتون سنين أرجيني سنجر واقعيو بيه كينيا تناقابوسو سوا كينيا فكما جالل ولي قلتي ولي فابوم ولي فيادو لبي ولي فأوا كينو فتشون جاللا مسراتشو هدا بيه كينيا كسار أجوا جمرو قدينوغا مقا قفتا يسوسيني نقا هيانا فتا أدوما جرتانتي سنين جاللا سنين كوجاني سنين جالا نقيتي والماغاري سنين فاتو تشاو